Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka onni irraa madde sanaadha qabu. Warra sadii barii fillee akkam nu bultan saniin jechaa warra sadii dhihee fillee akkam nu ooltan jenna. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu bakka jirtan marattuu Idul Mubaarak. Sagantaa teenya ta'arraa idarratti hundoofnee qophii addaa isanii qopheessinee jira. Qophii teenya ta'arratti sheekhotaa Sheekh Jaabir Abdullahi sadi qabannee dhiyaannee jira. Gara keessaniin akkatti simattan hin beenu gara keenyaan ammoo abbaa keenya qaalii ulamaata gurguddaa irra qabnu keessaa kan ta'an sheekhotaa Sheekh Jaabir Abdullah Idul Mubaarak adeeroo baga nagaan iida kana geessan dhiyaadhaa ummata Oromoolee asumaan nagaan nu gaafadhaa du'aa'iidhaa fi takbiiraanillee nu bana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد إيقا ربي فارسينك يا في رحمتها إرقما سارتي بوسين بودتي وهند درة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إيقان جيهم بودتي شوفوا مخيسا ورين سقالين تون برقيس شوفاته ورين آسيا أفريقيا أوروبا أمريكا أستراليا هل كان قويا جرتن تكا قدان إرادة لان وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسننجا ربي فقلني هاجه أغرتي وما باركما في دبا أفري في أفرتمي جهارتي ولتين فيدي قويا غاري قويا جالتما قويا إرام فتمن قبني قويا إسا خيستي ربي ديلي أمت لما لفمنا وافقرو قويا عرفة قويا يرو أمن جر تنخيست يرون شاب وجين أسر أتحاس وتنخيستي ومن مسلمة أرض عرفة أولاني مغربة أتشرا خاني لفا مزدلفة جرتو يرو أما تنغرتي جرتو تنخيستي تجرني هما أتشرا إيقلاني ورنجو اللي في دالان دبيك أبو ديرتي دبيك أبو دوجين جرتو ساخد لما بودا أتشرا ديمو دين ديا ورمو هم نغرتي إنك أبني هم نك أبو ججبان صلاة فجري أتش صلاة نيقنا متشرا ديمني خرا من ديمني نمني شفتي متت دقا تربة أتشرا فودتني ديمن إسن اللي أسمانتي عن سنة ورين أران تنغرتي نخي سميستان ورى ربين هيريكنا إساني فخني إسن اللي بكسن دابتن ربين إسني في حواس خيني شفاه ربين هاقولون إسنينجا Ustaazni keenya sheeni sheekotaa du'aa'iidhaan nu jalqabanii jiranii gara gaafii tiyyattiidhaan illee seenaa irra deebiidhaan ammoo sagantaan teenya sagantaa ayyaana guddichaa kanarratti hundaa'ee sheekotaa Sheekh Jaabir Abdullah irra deebinee fatafaddala mashkuura jennaani gara gaafii tiyyaa seenuudhaaf sheekota guyyaan kun akka isanuu jettan guyyaa dagatama qabu miti guyyaa akka malee ulfaataadha guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala hujii guyyaa kana keessatti jaalate tamaatii takka tabeetee abbaa tokkootiif ilma tokkoof haadha takka keessa guddise akkanumatti illee guyyaan arafallee gaa seenaaf dandee qaba guyyaa arafaa dhaabbataniis tan hajjiisis mee waliigalatti seenaa tana maaliif hujii tana maalirra jaalatee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata muhammadiin illee akka ibaadatti akka ibaadaa keessatti da'eef seenaan hajjii fi arafaa duuba jirtu maal faadha? تدراتي أكما نمني شفتينو قدا في تكان ديرا في دلا نمني مسلمة تهيبيخو أكا نمني مسلماتكو أولاغاشن كباتشو كبا أولاغاشن تن نمني مسلمة رتجام تدرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تك صلاة شنن صومنا زكاة حجي انتوني درقا مغرتي أولاغا مسلمة nama dandeetii qabu khafayyaa qabu kharaan inni deemu nagee isaaf ta'u ka'if dirqee liqiin fudhanne
dhalaa yoo taates nama gartee nama isii goosisu qabaachuu rabbiin walillahi ala nnaasi hijjul beyti man istaxaa'a yeroo ji'u dandeettiin dhiiraa fi dhalattiis waa qabeenyaaf fayyaa qabeenyaaf karaan negatu waa cufa keessatti walqixa yoo dhalaa taate ammoo namni isii deemee karaa dheeraa kana isii goosisu wajjin jiraachuu. Tokko sani ulaagaa islaamummaarraa talammeessaadha bakki gartee ardu arafarratti muslimni arra dhiiraa fi dhalaan itti wal gahutiin tuni akka gartee jechoota warri dimokiraasii ju'utti fayyadamutti dachi isii keessatti walqixxummaan ilmoo namaatti argamtu. Kamootiin nugusa warri ifiinjuu qabaataa dhabaan warri angoo qabu cuftinu huccuu takka uffatee deemu. Kamiskiinni humaan qabnee sochuma takkitti san uffatee deemu dirree isii keessatti walqixxummaan ilmoo namaa itti argamtu jechuudha dirreen Arafaatun takka. Lammeessa dirreen tuni akka nama gartee addunyaa tana gubbarratti du'ee qabrii irraa kaafamutti bakka ilmoon namaa itti ifi yaadatee guyyaa boruu kafana keenyaa wajjin fuula rabbii dhaabbachuuf jiraannatti jechuu namni itti yaadatu. Tasadeessaadha dirreen tun dirree gartee ambiyoonni cufti tokko keeysan dhaabbatiin hin jiru. Akhira namni bakka san dhaabbatee gorsa dabarse. Yeroo tikiloojiin hin jirre keessatti dhagaa gubbaa amma jabalur rahmaa kan jaan kuba kan namni keenya gubbaa ol deemee ifrakku kana gaara kana jalatti ergamaan rabbii gaala gubbaa dhaabbatee guyyaa rabbiin ayyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaam diinaaju guyyaa sani. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam guyyaa achitti hajjii godhe booda hajjiin inni godhes takkuma hajjii tana booda guyyaa 82 ol hin jiraanne nabiin keenya eega asirraa Madiinaa deebi'an hajjii Muharram Safar Rabi'al Awwal keessa addunyaarraa deeman. Tanaafuu bakka tanatti sadeessa wanni bakka tanatti godhamuuf muslimni asitti wal gahuun hawaasummaa keessa jira. Laal ganda keessa yeroo jirru salaata shanan kana keessatti oduu ibaadaa ta'u hawaasni muslima ta'e tokko torbaani guyyattis wal quba qabaachuu guyyaa kam salaata shanan. Talammeessaa torbaanitti wal quba qabaachuu guyyaa Jummaati. Ta'amataa namu bakka jiru wal quba qabaachuu guyyaa Iida Fitriiti. Namni muslima ta'e cufi addunyaa tanarra bakkitti wal arku dirree Arafaati. Bakka kanatti odoo hajjii godhe waan rabbiin dirqama narra godhe biqofan tahin akka namni iddoo fiitti rakkataa fi gabroonfataa gabrooma rakkataa cufa wal tabe wal yaada wal dabarfatanii afaan tokko tahanii harka tokko tahanii bakka tana keessatti rabbittis dhaammatanii rakkoo isaanii tawali dhufaniif akka wal mari'atanii muslimni akka wal quba qabaatan jechuu fi dirreen tuni bakki tun nu godhamte sitti gaba. Hayyeega ulfaadha shahoota silaa habeettee arkaan hajjiidha amma raasoo faayidaan qabdu silaa duraan nu raaftee amma hajjiin xumurattee jirti. Haa taatu ammoo warri salaata iidaatiif deeman warri amma nuti Austraaliyaan sa'aata akka booda gara salaataa yaana namoonni biraas dhawaatumaan akkasitti gara salaata iidatti imalanii meegaa yoo arkaanni hajjiillee amma raasoo illee nu taane ammoo sunnaa rasuula keenya alayhi salaatu wassalaami salaata hajjii kana dura wanni mustahabbaa taatee wanni jaalatamtu tanamni gara dirree salaataa dhaqu godhuu qabu maal faadha? Duraati akkuma atu jette wanni hajjiidha guyyaa ummanni muslimaa guyyaa baatiin tun 8 geeyse makkarraa ka'anii حرام الراخاني وتلفي الرا منفي الراخاني خرا من ديمني من بولني من الرا عرف دكني عرف أولني مزدلفة دي بأني عرفنو إذا مزدلفة جراني وني حجي جامتو وني فولدرت يافي جنما برو صلاة فجري دا شفت سانيتو خدلاتس
warri hajjii godhe khadhiiraatis mataa murachuu fi haaddachuudhaanii hajjii isaanii xumuratan. Eega xumurataniin boodatti wanni isaanii fafee warri hajjii keessa jiru jabduun xawaafa ifaadaa haja'an guyyaa dhagaa dirbatanirraa qaceelanii godhu takkaahuu namni gartee guyyaa boruu dhaqee godhuu hin dandeenye hamma guyyaa 3 yookiin guyyaa 2 mina bulan booda anfatanii hojii isaanii xumuratanii karaa biyya isaanii deeman. Ammoo warri hajjiin godhin kamana fi keessa jiru. Isinuma kanarraa eegalee nu warra gartaa irraa bakka hajjiitti mul'atin kamana jirurraa itti aansee walumaa gala musliima gartee irratti guyyaa boruu wanni barbaachisu wahuma lama ciccimtuudha gartee. Ta duraa namni udhiyyaa niyyate abbaan manaa tokko gartee arra udhiyyaan qala je'ee niyyate hoolaa kurfeeffatee mooraa jiru takkaa magaalaa ka jiru haa ta'u hoolaan suni khabaloo kan qabne kamiili cabaan tahin ka ijji baloo kan tahin ka gurri muraan tahin ta dhukkuban qabne waan fayyaa ta mul'atu tokko gaala hoolaa tahuu re'ee ta'ii filatee waan san qopheeffachuu. Wanni qopheessan tuni addunyaarraa beeyladarraa wahuma sadii. Ka duraa gaala, lammeeysaan horii, sadeeysaan re'ee fi hoolaan waluma tokko. Yoo gaala tahee ka'amata 5 ta'uudha qaba. Yoo horii tahee ka'amata 2 ta'uudha qaba. Yoo re'ee taate korbeessa dhaltuus haa ta'u ta'amata tokkooti. Yoommoo hoolaa tahee kabaatii 6. Maaliif hoolaan dafee guddataa re'een tun diqo qancara. Walumaa galattuu ganama duuba wanni murni lammeeysaadhaa eega kana kurfeeffatteen boodetti yeroo mana keetirraa deemtu huccuu gartee hamma dandeeytii teetiitti waan bareedduu urgeeffattee atiis warra keetii wajjiin yoo dirree salaataniis yoo gartee karaa bootaa bal'oon jiraataniis yoo gartee masgida salaatanu haa ta'u qophaawanii kurfaawanii manarra deemu. Akkammoo gaafa gartee soommana iida fixriitiif deemnutti akka gartee ganama faxaraa fi kanaaniif yaachisan. Gaafa fixriidha soommana san akka nama galgala magriba furuutti ganama hoggaa iida deeman waan siif laafe aannan tahuu, timira tahuu, buskuuta tahuu, fetee marqaa tahuu, biddeena tahuu wahuma jiru diqqo furu nyaattee hotte dirqamaam immoo. Eega deemteen boodatti masgiida deeytee salaata kee hogga xumurtee as deebite wanni ati qaltu guyyaan gartee jaalataman namni rabbi biratti dhimmutti hangartee dhiini kun namaa lakkaawamu hoolaa qalamu re'ee qalamtu sani. Kana duuba guyyaan qalamu kunis guyyaa 4. Boru ha'iidaa guyyaa iidaa tokko irra caala. Kana booda guyyaa 3 hafe. Guyyaa ayyaamu tashriiq jedhamu. Guyyaa san keessatti hamma gartee guyyaa 14 jechuudha. Amma guyyaan fakkiidhaaf iidaa haboru guyyaa meeqaati? Guyyaa 10ti. Ayyaamu tashriiq harraa duraa meeqa? 11, 12 hamma guyyaa 13. 14 geenyaan dhumte hajjiin xumuramte. Qalmiti udhiyyaatis akkasuma deemti. Guyyaa 4 kana. Udhiyyaan iyyattu tana keessatti yoo ati imma ijoollee 10, 15, ijoollee 7, 5, 4, 3 manaa qabaattus haadha manaati wajjin hooluma tokkicha gartee inni niyyateetu gaha. Wahuma inni niyyatee gaha. Garuu wanni barbaachisu gartee ulaagaan kana keessatti wanni hedduu barbaachisu nama udhiyyaa godhatu tokkoffaa qeensa cirachuu dhabuu, rifeensa murachuu dhabuu, kamataa ta'uu, kareedaa ta'uu, kabubaa ta'uu, kagama jalaa ta'uu, rifeensa cirachuu waan kanatti dhiyaachuu dhabu. Kuni maaliif akka fuula rabbi duratti sii gartee ragaa bahuuf. Ammoo yoo ni fedho gongoraan sirraa argamtee qeensaas muratte wallaalaan yoo gartee rifeensi illee sirraa argame rabbuma araarama gaafatta malee takka udhiyyaan ta'e bakkuma sii jirti. Udhiyyaa tana keessatti ati warra gartee jiru kana yeroo gootu warra gartee addunyaarraa deemillee isaanii fi niyyattee godhuudha dandeessa.
دوبا خنا بودنغا واني إيدا خينيا خنان تمري هوغا أزغرق اللي بودت أكنا منخون إرهدون آدا قدتتي وان خيري نمان بريسيني وان خيري نمان همين gammachuu guyyaa iidaa kana keessatti akka daansii akka shaggooyyee namni walitti laaqamee dhiiraa fi dhalaan kun hedduu waan ibaadaa namaa balleessu. Muslimni mirga rabbiitis eeggachuu qaba, mirga lubbuu isaatis, mirga hawaasaatis, mirga gartee warra fi ilmaan fi warra fiitii fi ilmaan keetis walitti qabanii guyyaa arraan tanatti kadhiiraa fi walitti laaqamanii hin tahin wal gammachiisuun shari'aan duran dhaabbattu. Shari'aa wanni jibbiitu warra ilmaan kee dhiirti walitti qabamte haala gartee rabbiin hin feenetti jibbatamatti namni kuni ni beeta yeroo ammaan tana keessatti namni qulluma deema jechuu huccuu kamalee uffatee satiriif irraa fudhee jira. Namni gartee muslimaa tokko kurnan kana keessatti ibaadaa godhaa jiru ibaadaa kafirraa hin balleessine guyyaa gammachuu kana keessatti gammachuu shari'aan duran dhaabbanneen gammadu qaba. Gammachuu diinsaa xureysurraa ammoo fagaachuu qaban siin jedha. فيادا جزاكم الله خيرا.